godaansa seeran alaa jedhee warra wal ijaare jaarmaya biyya Yaman jirti. Koree wanni sun Walloo miti, Arsii miti, Harargee miti. Koree Oromoo kutaa hundaatu jiratti fakkaata. Ayitiin jecha kana jala dhagaye. Waan akkasii malee ijoollee Walloo biraatti. Mucaan immoo abbaan waan san dogoggora godhe bara koreetti kenne. Akkatti osoo sirreeffatanii bareeda. Akkasii. Bareeda. Waan kana waan ta'eef warii kana bakka deeffamee abbaa ijoollee sanii kennamee hojii akka ati jette kana dubbii dhagahuun hin danda'amu. Tuudhaawama goonee waddaan deemneef halli jiru halliin illee jiru waan ta'eef bakka kanarratti warii jaarsonni waliin qabamu kan gartee gas immoo tuyyuu istiraahaa qabate suni horii san bilbilee Yamanii iftoominaan horii isin gahe jedhani horii isin gahe san Oromoof deebisa. Isinis ka Oromooti. Jaarmonni sun jechuun jaarmonni sunillee ka Oromooti. Isinillee ka Oromoo horii kunillee ka Oromooti. Ka isin gaafataa jirullee Oromoo ka itti du'aa jirullee ka ammallee ol fixaa jirullee Oromoo waan ta'eef horii kana bakka qabsiisaa jedhamee gama Yamaniitti deemamee achirraa falli haa kennamu. Hagasii akka namni walitti wajji akka namni walitti hin dhaabanne akka namni ol deebi'ee walitti humne akka namni ashaaduu gartee ebalu ashaaduu gosa ebalu akka hin jenne waan biraa keessa akka hin galle hadharraa dhaabanii horii sun jaarsonni borol ta'u kun wanni isaanirra kennu ka Walloollee ka gartee Arsiillee ijoollee keessan qabdanii jaarsonni boruu kun wal ga'ee horii sanaa soqu. Anillee kana dubbadhaa irraa bu'e. Thank you so much. Ustaad carraan isin Asliin baa dhiifama wajjin asliin baa yoo dhiifama naa gootanii waan amma dubbattan kanarratti yaada xiqqoo siidhaa kennadhee abbummaadhaa dubbatanii dhiifama wajjin ni ba'a. Wanni an dubbachuu barbaade waan biraatii miti waan gara araaraatiin irra caalatti akkuma dura siin jedhe dura sii tuqeetiin jira irra caalatti bakka kanatti ustaazota caalaallee namni irratti hojjechuu danda'u si rabbi sii fi ijoollee si fakkaatu. Rabbi sinaatiif waan hundaa hojjechuu jirta. Rabbiin cubboo kan kennuutu rabbiin si adiisuu siillee olaafu. Walitti araarsu teesseetiin ija qixaatti ilaaltee ijoollee wanna jechuu waan gaarii. Garuu bakka kanatti akkuma beekamu yeroo namni dantee wahii argamti sidhaa. Birriin sun haa deebituuf hin deebi'inii dura ummata tasgabbeessu. Ijoolleen gadi yaateetiin ijoolleen wallaaltuun warri birrii nyaate sun ni ergata. Ummata santu ergata ijoolleen gabbaatiin wal fixutti jirti. Wal fixu jirti ijoollee. Ijoollee kanaaf furmaanni maalii kan jedhu isa kanarratti warri Riyaad jiru. Warri konsilaadhaan wal quba qabdan. Warri konsilaadhaan wal quba qabdan mari'achuu qofaa miti. Suudii biyya kana keessa jiraataa ijoolleen tun wal fixu jirti. Yoo dandeessan itti bilbilaan yoo hin dandeenye ammoo ijoolleen tun dhowwamu diddeemmoo laafaadha karaa laafaadhaan ijoolleen sa'aatii kanatti bar waan dhugsan qabdu viidiyoo bananii tiiktookni isaanii beekamaadha. Tiiktooka qofaan wallaahi dhuguma isinin jedha makalaakaa biyya kanaa keessaa akka tokko nama hin beekna nama tokko hin beekna warra difaa keessaa jechuudha. Nama makalaakaa tokkicha osoo kennaniiti guyyaa tokkichatti dheedu waan ijoollee kana guutuu sii tarreettee bakka biyya kanaa baasu. Laakiin rakkoon maalidha? Sabni keenya wal lole jennee nama tokkotti himachuu tura. Sabni Oromootu wal lole. Oromootu wal loleeti nu qabaa jedhanii foon ufiidhaa naa qabaa jedhanii foon ufiidhaa luka ufiidhaa harka ufiidhaa namatti kennuun namatti. Sinii gadee nama dhibbi. Ijoolleen kun hiyyummaa jalaa dheessaniitiin ba'anii. Ijoollee tan ammoo nama itti ergine shortaan ammoo yoo itti erganiitiin jedhan waan bakka takka jiru yeroo takka walitti qabdee tarai. Yeroo takka waan bakka san jiru guutuu nama balleessa kana qofan jettu walitti qabdee balleessa. Amma jidduu kana torbaanuma kana keessa daakiriyaa yoo laata'ee nama 10,000 wayii akkasii asii baasa. Parsentii 58 ijoollee Itoophiyaa namni biyya kana keessa baata. Yaa jara keenya ijoollee kana yoo dandeessan namoonni dhiyaatan warri Riyaad jirtan maanguddoonni waan kana wal geettanii haasa'uu dandeessan teessanii wajjin walitti haasa'uutiin ba'uu qofa osoo hin taane furmaata godhaa ijoollee kana dawwala tokko isaaniitiin warra badoo jirullee tokko isaaniitiin bilbila dhaabaa jedhan cinaa lachiinuu gara hundaa. Sandidan yoo ta'an ammoo furmaanni jiru karaa seeraatti ijoollee dhiyeessu. Waan birriidhaa ammoo suni waan birriidhaatu iyyuu hojjechuu dandeessaas. Atuu fi kan keenya kophaa kan keerratti hojjechuu dandeessa. Jara sanillee muddamsiistee si galee akka gootee irraa fuudhuu hin dandeessa sun nama hin dhibu.
garuu ammoo amma akka malee nama dhibdu ta'a akka malee bakka hamaatti nama geessaa jirtu waan ijoolleen amma sira gabbaatii miidiyaa irratti waan salphinnataa viidiyoo bantee nama tumtu kan tiiktookii isaanii ka beekamu wallahi tiiktookii yaa jara keenya tiiktookiin ban lookeeshina keessan bakka isin mana keessa gaddan bakka isin bultan wajjii isin garsiisa mobaayilli isin qabatan tiiktookii keessa qabatanii jennaan qilee feetan keessa jiraadhaa suudii keessa bakka takka qilee feete goda feete keessa jira waan tokko warri namoonni jedhu jiru isinii galee kanaafuu ciraa lachuun ijoollee haa dhaabbattu taane ammoo yoo isaan didan ammoo shortaatti kennuudha wanni an jedhu isima tanaati geeffadhe wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Start idili. Abu Muaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badri ayah. Ya galatuma asli galatuma na ko kaytif dubbii takka lolaatu leencaaf qeerransa jidduutti tahee jambeeta yeroo san jeedalloon oguu isaan hoomaadhan yookaan tuutawwan lolaman kan halaala dhaabbattee yarana coqorsa soorata keenyaa balleessaa jirtanii kanaaf lola keessan dhaabaa lolli keessan yoo wal madeessu malee walin ajjeesu lola dhaabaa jettan sooranni keessan bahaa fi dhiha jiraatii bahaa fi dhiha bobba'aa malee coqorsa soorata keenyaan balleessinaa soorata keenyaa jechuunis coqorsa gafarsa isaan nyaatan dheedu balleessaa jiru jechuu jara lamaan amma gabaabatti malaan bishaan waaduu jambiita erga almost gara sa'aatii lama olii isin hordofaa turre yaadonni furmaata yaaman kaafamaa turan garuu tokkolleen golabbiin arganne jechuudha yaada isaa kennee deeme malee falliin kaayamne jechuudha ammallee falli kaayamaan jiru an akka yaada kiyyatti fala jedhee kan yaadu ijoollettuun ijoollee haa ta'u immoo dubbii ijoolleef dubartii gulantaa itti ilaalan qaban yoo yaadattan ta'e ijoollummaa teenyaan utuu ganda gamaaf gamanatti dhagaa waltuun agaruu namni gurguddaan nama jidduun seenu jechuudha amma namni madaa'e ni jira namni tumame ni jira namni qabeenya dhabe ni jira waan kana araara ta'uu qabu yaadni karaa seeraa jiru sun kan akka nama tokkotti hin simadhu sababni isaa nama hedduutu sababa kanaan gaagaamuu danda'a jechuudha warri amma galmatti walitti suurayyuu kun warbaadaa jiranii kadhannaa dadhabanii amma warri amma galmatti wal geenya jiruun hedduun isaanii tokkoffaa xalama jireenya tun qabanii hayyama jireenyaa hin qabanii miidhaa biraatiif saaxilamuu danda'an yoo gara mootummaatiin walitti deemna kayyan taate warri wal miidhe sun to'annoo jala ooluu dhiisuu malu warri biraa miidhamuu danda'a waan ta'eef ijibbaatni jalqabaa ijoollota wal haleelan kana karaa qunnamtii jiruutiin eeriyaa san manguddoo jira namootaa jira ijoollee san qabanii keessan xumuranii gara hawaasa bal'atti fidanii biitana gara haraa ijoollee sanii xumuramu qaba malee gara humnaatti walitti deemne inni jiru sun nama biraa miidhuu danda'a sodaa waan hin qabuuf hin kaane. Suudii deemeen beeku soore. Kanaaf ijoollee tana fidaati ijoollee tana. Bakka warra warrola ajajaa waraanaa kanneen manguddoo wayituu hin jiru rabbii jaraa rabbii fi ammii isaanii malee bakka jala jirtu Oromoon hin beeku. Beektaa yoo aadaa ijoollee wallootis ni beekna waan isaan mufachiise ilaaluutu barbaachisaadha. Ijoolleen arsilleen aadaa qabdi aadaa keessatti guddatte qabdi. Ijoollee tana tasgabbiidhaan gara araaratti fidu irratti malaan irratti hojjechuu sitti meetiin jira malaan bishaan waadu jette Oromoon. Amma isteenyetuma gochoota kallattiin deemu kana keessaa jechi tokko ijoollee gamaa gamana mufachiisuu waan danda'uuf dubbii gara araaratti deebisuu qofaatu fala asli. Ijoollee tana qunnamaatii keessan xumuraa araara immoo waliigala daa'imni irratti fidaa ijoollee araarsa. Wanni isaan sooratan karaa kallattii biraatu nu hedduu yoo badillee balleessatti isaan hin gorsu yoo nama jiraachuun rakkisaa ta'e wal adamsanii wal soorachuun naannoo sanii jireenya haa ta'u taate namooma keessaa bahanii kallattii biraatiin soorata isaanii haa barbaaddatanii malee akka Oromootti immoo wal miidhuun safuu hamaadha jechuudha.
Kanaaf ijoollee qabaatii fidaatii araara keessan xumuraatii araara waliigalaa Oromoo idil addunyaarra jirtu rifatte tana gadhite tana sadarkaa gammachiisutti yoo deemtan wayyaadha hayyuun yaada qabaanii ijoollee barbaada ijoollee araarsaa tasgabbeessaa ijoollee fidaa walitti araarsaa ijoollee dubbii ijoollee gulantaa itti ilaalamtu qabdi. Kanaaf bifa kanaan yoo deeman wayyaadha balaa biraatillee wal saaxiluun waddiidha. Kanaaf nama miidhame shaffee godhuun aadaa Oromoo keessatti akkam barbaachisaa erga dubbiin tasgabboottee nama miidhame shaffee godha. Shaffee jechuun nama san wal'aanuu yookaan miidhamu taate qalbii qaama isaa yookaan miidhamu taate wal'aanuu maatii mufate araarsuu tasgabbeessuu san booda ta'anii ijoollee san maal wal gootan ijoollee maal walitti balleessitan daangaa kanarratti wal dhabdan jedhanii haqa ijoollee gamaa gamanaa qoratanii baasanii haqa abbaaf galchanii badii qabuu jiraate badii itti mudatanii kana namni wallaaleen jiru aadaa Oromoo waan ta'eef akkasitti ijoollee tana xurree nagaa irratti deebisanii fiifuu jireenyi isaanii hamaadha kan biraatu mootummaan isaan adamsa isaan asiin oguu wal adamsan qaama hamaadha jechuu isaaniif. Kanaaf bifa kana yoo ilaalame gaariidha. Hayyoon qabaa hedduu galatoomaa sa'aa dheeraa haaso'ittanii dubbii tana meeqita kanaa yoo itti deemtan wayya nama kuma afurii oltu isin hordofaa ture gad bu'e namni gara kuma tokkoo fi itti gad bu'e. Kana jechuun yaadni furmaata waan jirreef namni yaa jechuudha. Kan akkas godhee asii galatoomii yeroo dheeraa keessa. Namni dadhabee tuma galatoomii amma maal goona isinitti fakkaate dubbiin guddatte farratti fe'an jedhanii namni dubbatanii jira. Asli silaa onni deebisuu baattellee gaariidha. Garuu immoo dhugaan jiru kana maaliif dhugaarraa meexanii na wallaachiseen? Dhugaa jiru namni maaliif irratti himna? Rakkoon jirtu namni waliin dhabne daldaltoota seeraan ala human tiraafikiidhaafi warreen gartee waa hojjettoota gartee waan gadi hojjetu lakki warri kun ta'uu qabu. Garee olaantummaa barbaaduu fi garee nagee barbaaduu warra jira. Gareen olaantummaa fi hojii daldalaa kanarra bobbaate immoo dalagaasii eegalteeti maallaqa miliyoonaa guuraa jirti. Liibeettis, Saawudittis, Yemenittis dalagaartii jirti. Wanti kun immoo nuti Oromoo wanti kun nun baasu. Yoo jala deeman yakkaa waan kan akka Oromootti maqaa kutaatan uummata walloo balleessaa. Dhaabaa jechaa jirra. Maaliif uummata Yemen sanillee bilbiltanii barbaaddanii irraa haasofnee furmaata lafa kaanii maallaqa sanatti yoo fiduu baannaan yakkaaf shooran keessummaadhaan kasasamtanii viidiyoon onlaayinii jirti. Waan kana maaliif dirqimoota walitti himne dhugaa? Mindii noona qabu. Amma bakka dirqin godhaa sanii bakka araaraa waan barbaadde bakka isin araarumatti jiran araarumatti irratti jiran akka jechaa jirtu manguddoon nuti dhufnee footoo kaaneetuma ibsee jennoo baafanneetuma isin kasasnaa jennee taanjallaa jechaa jiran akkasii miti garee tana keessaa hoggansaa jira miti garee zakkaataa hoggansaa jira isaan saffitanii rakkoon maali maaltu kanatti sin galche furmaannoo maal jedhi isaan gaafachuu maal sindoo maaliif dandabdan dhaamsa dhaamatan Ibraahimii fi kunoo nageessatti dhaamatan kanu. Asli akkas nagee fi Ibraahim hojii jechaa jiran bara maali utuwwan kireessaniiti nyaanni godhamee nyaata aadaa arsiidha hawalloo godhamee karargee godhamee nyaatni kuufaniituma wal eebbisanii ijoollee walitti hin deebiina maareen isin haa qabu akkasitti haa qabu jedhi gara fuulli ta'uu dha'u nagaafadhu biro abbaa yaasuudha nagaafadhu. Ati yaada kee akka yaada keetiitti takka haqa mee ati maal yaadda mee miira keessaa bahi yaada kee sarvis ta'iitii sarvisii ta'iitii mee yaadni kee maal yaadda akkam yaadda akkamitti laan ustaata kiyya fayyaade gaaffiitti gaariidha anamma abbaan haqaa wanni kana jajjabeessee dubbatuuf ijoollee waslaantaa tun abbaan haqaa waan dirree bahee deemuufi fuul firii abbaa haqaa jaa hunda wala pakaja anu berore ratu jira nege fu ustada ya formata simati gare wanta na kaysa tir mati la churi be kamti ber ustada ya hawajam gare sa yamani tuma ko sa yamani mal tutu khalat singa jani miti jolen tu lafa kays gizi amma fakkenya bar jol gare la churi beena isan su jolen lafa kays tuma اوكي يوتو تاتي تاتو وان كان ولا دابنا وليدو ولتمون دابنا جن تولي بيكجو سم فرماتا كلنيتوما اوكي جني ورو كنتو برو جردي ابوتي ورانا كبدي اباتي ججرا باورانا جرا
Aadaa kan jalfamaan jira, kan nama qabuu jira, kan gabbaasu jira, kan marammaruu jira, kan tumuu jira, kan tumuus kopha qophaa'u, kan gara jabeessa gartee qabalaa nama dhawu. Kan lallaafaa kan iyyaa nama qaban bira geessu, jajjabaa nama qabu. Jara lachuu fidanii abbaa yakkaa lamaanuu fidaniitiniin himachiisanii akka isaanii itti muranii araarsaa jechuu keenya. Amma jechuudha. Abbaa haqaa. Tumadde. Akkana. Kunoo taatonni illee asirra jiranii warra jiru. Waan kun hawaasni keenya kasuu Arabiyaa jirti. Feetam kawallutti dhalattantaa, feetam kaarsitti dhalattantaa, Harabeetaa, Jimmataa, Laazimmataa. Akka beekamtu dhalattu. Rakkoo kana kan furachuu danda'u isinii fi isin qofa. Nuti baqa isin kadhanna isin dadhabnu. Furachuu dadhabdan taanaan nuti wanni godhuu qabnu inni akka miskiinni haati hiyyeessaa hin dhumne fiilmii hin dhiisanii wal qabsiifne viidiyoo isinirratti dalaguudha jechuudha. Akka biyya abbaan qabdi xaraydee isin galchitu ganda keessanii galtanii sabboon. Maal jettan baqaa kanarratti? Fayyaade dooktarri yaali dubbii bireetu lafa keessa yoo isaan kana godhuu baatan ijoolleetu waraqaan qabdu bare yaali ijoolleetu waraqaan qabdu Lamni ma Itoophiyaa ka achitti akkana wal gorfan hunda irratti dalagu qaraqanii ofirraa haa galchan. shurtaatti gadhiisanii viidiyoo dalaganii mani tokko shurtaan guutaa fitu ijoollee tana haa galan galanii boqqolloo isaanii haa qotan galanii boqqolloo haa qotan. irratti hojjenna ammallee akka ofii waltumtanii amaaraan nutume jettanii tiriin isin sobdamnee bootiftan ijoollee amaaraniititti afaan amaariffaatiin hojjennee asirratti affeerree umar akka waliin jiru. Miidiyaa guddaa amaaraa gubbatti ol baanii dhageessee yoo barbaadan yoo kana barbaadan miidiyaa guddaa amaaraa gubbatti ol baanii interviyuu godhamnee nuti wanni isin kabanyee isin jalaa jala nuuf hin jiru jechuudha. Kanaara 100%. Isin kadhannee isin nu kabajuu dhiisanii wal dhiisuu diddan akka waan nama buddeena nu kuttanii tarkaanfiin itti aanu kan yoo walii galtan walii gala manguddoon nu qabe jettan kunoo tokko loqonni isaa xiqqoo mandoo nageessuun akka jedhe Ibrahim kakaleessa asitti fidee dhufa jedhe lafatti malee dideen jedhe lamaan irraa yoo jechuudha tokko ka arsiiti tokko mootu ka wallooti lamaan dubbatan dhageettan walii gala gara nama 93 waan asirratti haatamaa ture dhageechuu 100 jira. Mee asli Ibrahim Wasan nagaafan kaleessa warra Dubaay warra maali Yemen san fideeti maaliin isu suduutaan. Ariibuun aadaa walloo nooraan aadaa arsii sikkoo mandon dhaqaa keellaa na dabarsi wallirraa imaleen deemsa kootti fufe lafa seenaa qabdu sikkoo mandon dhufe arsoomni qorsooma baalee fi diida'a kabajaa fulfinnitee soorraa sii ka'a way badhaasa uumaa biyya nadhiif dammaa baddaa sikkoo mandoo yaa gammoojjii baalee goota sedduu qaban warra biyyaaf duule lola seenaa qabu dhombiriif aanolee hayyuun gaafa xiiqii meeqaatamtu jira akka aliyyii cirrii diina garaa gubee gammachiisu fira goota waadaan nyaanne kan imaanaa baatu jannadhii gammadaaf akka waaqoo guutu leenca babbaroodu goota sodaan qabne jalkamaalee bootiif akka husseen bule sikkoo mandoo jira goollicciitii nyaate leenjisoo diigaati warra harree yaa'u kan kopheerraa gate shaashee shaashamannee shirkaa fi gindhiirii roobee fi adaama arsii lafa gootaa jedhee seenaan waama arsii dachee gootaa jedhee seenaan waama. warra ijoollee sana karaa deemtu darartan rabbi isin haa dararu dararama bakki isin geessan marti bakka dararaa haa taatu bakka cinqaa bakka takkatti milkaa'inaa isin wallaahi alazim bakka takkatti milkaa'inaa namni nama boochisu boottu malee qabriin seeninati daalimtoota isin Oromoo azab Oromoo qixaan Oromoo harka fuuldurte zamana kana keessa cinqitu argurra du'u wayya ta'amma ijoollee sikkoo mandoo akkana goote Oromoo asli wallootii faannoodha afaan Oromoo bara dibbarraa dibban faannoo afaan Oromoo bara maaliif akka hawaasa walloo kana maddii hin dhaabanneef istiraatiijiin isin baafatte kan siyaasaan nuu gale Laki walin nyaatina tuffachiisa ta'uudhiisa hinta Oromoo baabilu alagaa nuuf filu nu mo'uus nu nilu tuffachiisa ta'uudhiisa lubbuun osoo hin baane dhiigni osoo lolaane akka
filannuu yaane ayyaa